Ashamaa jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu batee jiraattanii anillee nagaa kootii har'a jechuudha. Iimeelii keenya yoo atamuuf jiraate akkamitti beeknee dafnee paaswoordii iimeelii keenya jijjiirrachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa paaswoordii iimeelii keenya yoo namni fuudhee wanta namni nama godhu isinuu ni beektu jechuudha. Iimeelii paaswoordii keenya yoo namni arge wantoota moobaayilii keenya irra jiran guutummaatti arguu danda'a jechuudha. Kanaafi nuti immoo akkamitti yoo namni keessa jiraate laallee paaswoordii isaa dafnee jijjiirrannee kan ofii godhanna nama sana keessaa baafnee kan jedhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Paaswoordii iimeelii keessanii jabeeffachuu qabdu. Kaleessa waa tokko akkaataa iimeelii keessan jabeeffattas ni maxxanseen ture viidiyoo jechuudha. Kanaaf agadhuma na ordofaa isiniin jedha. Viidiyoo kana akkasiniif galutti seeraan isinitti agarsiisa. Hagadhumatti viidiyoo koo hordofaa isinii gala haaluma salphaadhaan isinitti agarsiisa. Warroonni haaraa gara YouTube koo dhuftan mallattoo diimtuu kanarra hojjettan sanaa booda iddoo tanarra hojjettan ol kan jettu irra gootu. Haala kanaan barnoonni hali asirratti gadhiisu guyyaa guyyaadhaan sin bira ga'a. Kana dura barnoota sin darbe argachuuf iddoo viidiyoo kan jettu kana tuqxu sanaa booda as keessaa barnoota gahaa argattu. Seenaa irraa baradhaa. Seenaa irraa baradhaa isiniin jedha. Wantoota sin dhiban seenaa irraa baradhaa. Haala kanaan seenaa irraa baradhaa. Kaleessa haala akkamitti iimeelii keenya jabeeffannaa kan jedhu yookiin veerifaayii goona kan jedhu isinii maxxanseen ture. Kanaaf seenaa iimeelii keessanitti qulfii godhadhaa isiniin jedha. Akkaataa itti feesbuukii keenya qulfiitti godhannu kanaaf seenaa irraa baradhaa. Viidiyoo danuu jira as keessa irraa baradhaa isiniin jedha. Viidiyoo kun laayik godhaa. Laayik gochuu hin dagatinaa. Laayik yoo gootan nama biraa argee irraa barata malee waa biraa miti jechuudha. Wanti inni fiduun jiru akkuma namni biraa argee irraa baratu godha. Kanaaf viidiyoo kun laayik godhaa. Anaaf illee jajjabina ta'a. Kanaaf laayik godhaa isinii tole fedhii keessanidha. Warroon sabiskiriipshii naaf gochaa jirtan galatoomaa hedduun keessan naaf gochaa jirtu. Galatooma isin jedhama barumsatti isin dabarsa. Akkaataa itti iimeelii paaswoordii jijjiirrannu maal goona Google kan jedhu kanarra xumna. Google kana moobaayiliin nama ni qaba keessanii jechuudha achirra seentu. Ergaala kanaan tuqxanii iddoo piroofiilii keenya kun as jirti jechuudha. Qubeedhaan jechuudha. Asirra jirti achirra xumna. Ergaa achirra xumnee yoo iimeelii baay'ee qabaattan iddoo xiyya tanarra tuqxanii iimeelii keessan kan paaswoordii isaa jijjiiruu barbaaddan irra tuqxu. Yoo tokkichuma qabdu ta'e immoo tokkichuma kanarratti tuqxu ni seentu jechuudha. Amma ani kan marra seenuu waan barbaadeef jala kanatti jechuudha. Mana jur Google account kan jedhu ni jira achirra tuqxu. Ibsaan eeggadha. Ergaala kanaan tuqxanii akkasitti nuu fidaa jechuudha. Jala kanatti oom jedha personal info jedha. Haala kanaan barreeffamna jala jira jechuudha. Innaannaa jechuudha. Sana booda iddoo security kan jettu kanarra tuqxu as jala jirti jechuudha. Gidduu kanarra achirra tuqxu. Ergaala kanaan isinii dhufee kaleessa akkamitti mallattoo ishii kanaa jechuudha. Akkamitti qulfii akkatti godhannu isinitti agarsiiseen jira. Keessan amma warroonni iimeelii keessan hin jabeeffanne haala kanaan isiniif fiduu jechuudha. Maaliif gubduu ta'es gubbaarratti qulfii yoo ta'es mallattoo biraa isinitti agarsiisa. Amma kana isin barsiisuun dhumneen amma waa biraati. Kanaafi kana sirreeffachuuf viidiyoo isaanii argattu YouTube koo jala. Paaswoordii iimeelii jijjiirrachuuf ol buttuu jechuudha jala. Irra ol harkistu. Amma paaswoordii iimeelii kana jijjiirrachuuf yoo nama keessatti agartan akkamitti akka jijjiirrachuu dandeessanidha. Jala kanatti moobaayilii isinii fida kunoo. Kun amma fakkeenyaaf kiyyadha. Inni kun kiyyadha. Keessanis akkasumatti isinii fida. Deebisee namni isin waliif fayyadamaa jiraachuu namni iimeelii keessan keessa jiraachuu akkamitti akka beektanii mana device kan jedhu kanarra tuqxu jala kana. Ergaala kanaan tuqxanii jala kanatti jechuudha. Tokkoffaa iddoo raayitii qabdutuun kan keessa yoo taate jala kanatti moobaayilii amma namni fayyadamu san jala kanatti isinii fida. Moobaayilii qofa miti biyya inni namni sun moobaayilii keessan itti iimeelii keessanitti fayyadamaa jiru sun biyya isaallee jala sanatti fidaa jechuudha. Kanaaf jala kanatti yeroo isinii fidu maal gootu log out gootanii keessa baaftu delete gootu nama isin waliif fayyadamaa jiru sana baaftaniitu
dhaxxanii iimeelii keessan itti jijjiirrattanii kan keessan godhattu jechuudha. Kanaaf jechuudha sararuma tana sadan tuqxanii keessaa baaftu jechuudha. Haala kanaan keessaa baaftanii iimeelii keessan kan keessan godhattu jechuudha. Ishii akkamitti paaswoordii isaa immoo jijjiirannaa erga namni keessa jiraachuu arginee haala kamiin paaswoordii isaa jijjiirannaa kan jedhu immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Paaswoordii iimeelii keessanii yoo beeke namni danuu miidhaa isinirraan ga'a. Miidhaa yoo jedhu moobaayilii iccitii moobaayilii keessanirraa guutummaatti erga jedhee isinitti himeen jira. Kanaaf jechuudha iddoo paaswoordii jedhu barbaanna jechuudha jala. Amma jechuudha as keessa paaswoordii kan jedhu kunuu iddoo kana jira jechuudha. Karaa baay'ee jijjiirrachuu dandeessu paaswoordii asirraan qofa miti. Amma iddoo paaswoordii jedhu kanarraa tuqna. Obsaan eeggadha. Ergaala kanaan nu baasee paaswoordii duraa sana beekuu qabnaa jechuudha. Paaswoordii dura itti fayyadamaa jiru sana paaswoordii iimeelii keenya sana yoo beekne malee jijjiiruu jechuudha. Isa jalqabaa asirratti gashina maaliif kan kee ta'uu adda baafachuu jecha paaswoordii duraa sana si gaafata jechuudha. Kanaaf paaswoordii duraa sana asirratti gashina. Amma paaswoordii duraa sana asirratti gashinee kaanetu maal goona neekistii goona jechuudha. Amma kan duraa sanaan gashi malee jijjiiruu miti. Neekistii tuqna. Akkanatti fudhachuu qaba paaswoordiin keessan jechuudha. Amma asirratti paaswoordii addisii gashinaa jechuudha. Paaswoordii akka namni illee nu jalaa hin hannetti paaswoordii jajjabaa tasaa uummachuu qabna. Paaswoordii qubee qofa osoo hin taane qubee fi lakkoofsa walitti makaa jechuudha. Qubee qofa osoo hin taane lakkoofsa qofa osoo hin taane wal keessa jechuudha. Wal keessa maktaniitu maal gootu isuma asirratti gashitan sana fiddanii asitti gashitu. Iddoo kanaa fi iddoo kanarratti gosa tokko gashitu jechuudha. Asitti gosa biraa miti. Isuma asitti gashitan sana fiddanii asitti gashitu. Sinii gala jedhee yaada. Kanaaf hin irra deddeebi'a. Kanaaf maal gootu ergaala kanaan galfattanii gosa tokko asirratti change paaswoordii kan jedhu kanarra tuqxu. Sanaa booda paaswoordiin keessa isiniif jijjiirama jechuudha. Itti gashitanii kaatanii yoo gara qubeetti fakkeenyaaf as gubbaarratti barreessitanii gara qubee maal akka ta'e baruuf ija tanarra tuqxanii ilaaltu jechuudha. Kanaaf haala kanaan paaswoordii keessan jijjiirrattu. Paaswoordii keessan jajjaba akka hin dagannetti akka hin irraanfannetti akka namnillee akka laayyeedhaan argate keessa seennetti jechuudha. Paaswoordii jajjaba isaatti gashattanii jabeeffattanii kaawwachuu qabdu isiniin jedha. Haala kanaan cheenji paaswoordii gootu paaswoordiin keessan isa duraa otoo hin taane isa addisiitti gashitan isiniif ta'a. Sanaa booda paaswoordiin keessan isiniin jijjiirame jechuudha. Paaswoordii jijjiiruun waan ulfaatu miti. Kunuu haaluma salphaa kanaan jijjiirrachuu dandeessu isiniin jedha. Anamma jijjiiruu waan hin barbaanneef dhiisee isiniin jedha. Kanuma duratti waan fayyadamuu barbaadeef haala kanaan jijjiirrattu. Kana fakkaata. Akka irraa barattan immoo abdiin qaba. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa, sheer waliif godhaa isiniin jedha. Kana fakkaata barnoonni aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.